waan inni sirriitti waan inni sirriitti hojjete hunda aan siifii yakkama siifii yakkama yakka Ibraahimis yakka Faraanis ni fudhadha jiru laala guyyaa sannaaf Faraan addaan nu qaba Faraan keenya ammaati karas daawwattoonni addaan nu ashama jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya addunyaa mararratti argamtan bakka jirtanitti salaamintaan teenya tan jaalalaa isin haadha qabdu isin jecha arra gaaf Faraan eessatti argama jechuun keessan hafa hin qabu arra Iftuu birattiin argama Iftu salamta gafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashmar kafoni hordoftoota fi kabajamtoota Faraantu akka hijjata inaga qabdan alhamdulillah rabbil alamin nuti naga qabna jirra bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u nuti illee fayyaa nutti haa ta'u du'aayi nu godha akka ajaa'ibatti. Alhamdulillah deebine jina hordoftoota fi kabajamtoota keenya maaligaa Iftu maalirra jirti Ibraahim eessa jira Iftuun eessa jirti isinis kanuma quba qabdan ta'a hordoftoota fi kabajamtoota keenya maaligaa Faraan achi dheeyxeetoo dubbii isaaniitoo maaliif hin laallee jechuun keessan jechaa jirtan hafan qabu dhufe har'a Iftuu birattiin argama Iftuu akkamiti. Nagee wallahi Faraan keenya. Kuma jirta. Nagee wallahi alhamdulillah. Maali wanni qilleensa irratti argu jiru kun saa akkam isin. Wallahi akkuma beeksisanii dheengaddanii fuula keessan tun deddeeffatee gartee jirtaame. Sagurbaayyoo si deddeeffatus boo namni jaalalatee isan qaba jaalalatee. La ati waan naafisee hedduu jira. Yoo mana kana dhuftee beekuu baattas qilleensa irratti gartasa. Nin harka qilleensa irratti. Guyyaa duniyaa hedduu naafeeti jirru namni mataa duraa ati ni qaamaan bira jirtaa'u. Tamam. Lamata gizee nan sedhufu akkatti halkan san bullees ni beekta. Nin beeka waa hundaa'u. Laakiin bariisaa toora bariisaa kana gizee dhufe. Jechuun bariisaa dubbuma jabaatte dhageeffadhu. Dubbuma jabaatte. Yaani waan fudhatoos mana duniyaa sanitti akkasitti fuulana guuree manguddoo fursaa harkatee Iftuun nama laaftu kanatti baatii afur biduun masluufa ilmaan isaa qabu jirtu. Mana karaa qabee dhaabbachuu ni jiru jireenya addunyaa tanaa namuu ni beekan waanii isa galcheefsa waanii isa asii ofeefsa wallaalee magaaluma tana keessatti yeman muka tana keessatti yaani sanaa deemee magaalaa biraa fuudhee jiraatee na dhooysee eengadda rifee keessatti argaa Ibraahim fuudhee jiru eenyu isin jira aboon meena dhageeffadhu Ibraahim fuudhee isin jiru Lammatti fuudhee naafaan hin fuune naafaan hin beeyin hin fuune naafaan hin beeyin hin fuune dhageeffadhu ati akka shareet deemtamoo akka jecha namaa deemta. Ammoo waan ijaan akka ittiin amana. Ijateetii waan agarteetti ni amanta. Garuu waan jecha namaatiin jaane. Amane amma dura Ibraahimiin fuudhee nama hedduu na jechaa jira. Birraan laakiin fuudhee hiccitii birraan jiraanaa gabbaase. Deemee amma ati beefate birraa sanii nama komata. Tamaa nama hedduu birraa komata. Birraa anniin galateeffadha. Akkamitti birraa galateeffadha? Hiccita Ibraahim kana baasuudhaaf birraa hedduu galateeffadha. Birraa hiccitii aansee. Yaasiin mucaa tokko Yaasiin tu binbeeyo Yaasiin tu badanitti mucaa mataqaan sana jee bitaaqa akkuma beeynutti warra yema keessa jiraatan bitaqaan sanatti namaan baafamu adee irraan bitaaqa jira jee mucaan itti gaddaqee aruuza qobboot ichitti argee jira haala sanboodhaa dhugaa dhageeffadhu ati manguddoo sanaa tanaa manguddoo cubbuu manguddoo kijibdu dubbii namaa mataan miilaan seentee mataadhaan keessaa baatu birraa isaa magaalaan guutuun jibbitee ajeeffattee ufuuf jettee darbu jirtu kana as garagaltee dubbii birraa la Iftuu dhageeffadhu an ammallee siiniin jira ammallee waan naan jettu sirraa hin fudhadhu jireenya kee keessa yoo ilma namaa galchite bultii tee keessa birraa fi maal diinee fi maaliin galchi jettee yoo hayaaddu taate ifiif dogongora jirta Ibraahim miti an sumaanii jira dhageeffadhu Ibraahim kana walaa abbaa fedha hunda an jireenya bultii tiyyaa Anaati tu tirakata malee. Siitu tirakata namni sun tirakatu tokko hin jiru. Yoo abbaan mana kiyyaatoo jaddabees isaan kun lagis mana gargaaran malee namni ilaa jireenya kiyya gargaaru. Jireenya keessi gargaaru hin jiru. Annama dantaati yaa beeku. Laakiin ammoo dhugaan na qubsaan. Iftuu teenya waan takka siif hin dhaaman. Dhageeffadhu Ibraahimii fuudhee sin jiru. Dhageeffadhu magaalaa tana keessa dubbiin isaanii dubbii keessattuu birraa fi maal jettee ati ooftu kuni wallaahi laazim an hedduu takka hedduu na biraa bakka. Faraan waan takkaan sitti amma ati duniyaa bira zamana kana eeginan sin bira deemallee isinitti illee kin deebine tamam laakiin qaamaan ichi jirta way deemte ichi jirta mootummaa jirta anis guyyaa san dubbiin isaanii dhumannaan numan deemneessa kanaas ichi jira gurbaan kun gurbaa kanarraa gurbaa kana eegee guyyaa sana kan gudura na godhate siif intalatan hedduu maatu jira wanni ololli oofan kun hojibaatte maan gaafadhe dubbii tana dhageeffadhu Ibraahim wanni jirtu yoo jiraates nan dhoysini anaafetiin kun ilmoo biyyaati arraamtuun sirra dhuftu hamtuu ta'e fudhadhee sirraaf duuban deebu waan ati taate si wajjiin ta'a jireenya kee keessaa bahuu kee hin barbaadu an bultiiteetiin barbaada
dhageeffadhu yoo dhugummaa oromummaatiif dhugummaa obbolummaa isa waliin qabaanne waan jira natti himin jeen tana sanii jira ani jireenya kiyyaan fooyyeeffachuudhaan manaa bee malee gizeen dhalaa taaniif taan lallaalu hin qabu fuudhee jaartiin tiyya iftuu caalaa taniin gana irratti nin bargaafadhe jee yaadu goonkuma hin jirtu na amanii rabbi amanii naan jee gurbaansa. Aboon maka jiba rabbi amanii dhagee an inni rabbitti amanuu dhiisiti silaa nama rabbitti amanu ta'e waadaa naaf inni walii gallee asitti an ergisan amaanaa san karan nyaatee hin hafu nama kana rabbi beekaati. Yaa boona dhagee. Nama kana rabbi beekaa dhufee nama kanaaf rabbiin na qabdaniisi. Laa namni rabbiin beekne isa jira saa ta'u. Laa namni rabbiin beeku kanuma beeku san. Dhageetti haa gabbaru dhagaa gabbaru farwaan fadhi haa gabbaru. Namni keenya kanuma beeku tokko rabbi isaan an sila waa'ee gurbaa kanaan maafuun galu. Yaa boona dhageeffadhu. Isin nama rabbi sitaadhaan jettan guutuun karaaf nu deebii ilmi namaa yoo ala hin haaramaa jettan. Inni na gochi danuu na godhe kun isin gadi Iftu dhageeffadhu gochee inni si godhe dhageessa ati haasoo ilma namaatiif jettee bakkan kannin jireenya mataa keetiitiin deemtaami ammallee jireenya kee keessa ilma namaa hin galchee. Walaa faates walaa birras walaa diines kulliin isaaniitu dhageeffadhu jireenya keessa laaquu deeman malee wannummaan isaan tana keessa isin jidduudha agartee miti isinii bu'aa buusuu deeman tokko hin jiru. Namni eessumaan ati yaasite miila lama. Osoo namaatiin deeme naaf Ibrahim Abdallaa osoo Ibrahim sanaa kana keessa jiruuti osoo mataa namaa tokkoon dhalle addaan baana ture. Laakiin an jettee namaatiin deemu sila dubbii namaatiin deemu. Hayyee jaalsa irratti hanqinaan harkisa yoo harkees hanqina kana qabda jeetu matti. Sumaatu itti himatee hojii jiraata. Namni Ibrahim kakkanaati jaalsa kakkanaati magaalaan tun guutuu yoo naan jechaa oolan. Annama kana asiin jiraa fuudhee kanaan ganna qonkaa waan sanjaarsa jetti jaa arkuta. Garuu gaafa rabbi ijjateetiin si agarsiise haa inni nun turu malee guyyaa tokko ba'uu nu mana oolle. Annama akka jaarsaa yoo annama kama lafaa ka'ee dhiirattis gafu miti tamaa. Mataan bulee ammallee. Jaarsa jechuun yoomiyyuu inni hanqa fadhoo tuffatees inni yoo jaartii tuffate deebi'ee isumaa tuffatamaa ta'a. Tuffatamaa ta'a malee. Jaartiin jaarsa tuffachuun inni as tuffatu. Jaartiin jaarsa tuffachuun nuti nu biratti hin jirtu. Aadaa fi safuu Oromoo keessattis shari'aa keessattis hin jiru. Guddisanittis jaarsa kiyya yoo inni akka yaannatu mee'u ulaa mana kanaa yoo namni ol seene sagaleeteetiin dhaga'u diraamaa sin jiru yoo bireeyyan kiyya naan jaanu wanta akka jaarsa kiyya yeroo waqti san ittiin maramaa jaalaan dur hin qabnee fi itti maramee fida malee nama waa'ee na godhe san gabbeemu. Wallahi dhugaa keeti. Inni jaarsa jechuun beeku yaa ona dhageeffadhu mee iftu teenya. Aniin kun akka nama sirran beekne tokkotti ilmi namaa tokko la'anna'u isaan dhaqaniitis aruusi isaanii daansii taphataniitu haa dhufanii. Tamam yoo isaan san viidiyoo Abrahaam fuudhee viidiyoon isaa tana kunoo iftu arki jaanii keessatti dhufanii sibiree fidan. Viidiyoos dhageessiifin mucaa rakkaatti baase faraan an artistii Abrahaam Abdallaa naan jaanii je sirba isaatu ifii wallifatee je tamam. Inni kireessaniitiin naqanii je tamam. Kaameraa kareessanii naqate laakiin telefoona dhalaaf dhiira hunda fattashanii dhalaa kaanii dhiira kaanii fattashanii bilbila irraa fuudhanii guutuun keenya ol seenne jee maaliif bilbila hattu laakiin waan jaarsa namaa ta'eef hattummaa isaa fi beekuu fi nama bilbila hin qabne nama bilbila qabu naquun dorkaadha jennee kaameraa dhufa mataa isaan maratee akka feeteji laannoo bilbila miti akka feetettu yoo fattashamanii kaseenan taateewu. Guyyaa viidiyoon sana achi keessaa gabbate qilleensa irratti namni kamuu taanaan agartee miti viidiyoo an yoo nama isa dhaqee jiraadde viidiyoo aruusaa isa yoo achitti jawwaalli hin seenne yeroo achirraa gabbane bilbila isa kanneetuma naa dabarsinumaan jaan. Hin jiru kitaabni kun guutuu dhibbaa dhibbatti soo. Mucaan akka jeen ati rabbi amani kitaabni kun guutuun wallahi rabbitti namana. Ni amantaa miti wallahi dubbiin tun kijiba. An addunyaa tanarraa wanni rabbitti namana. An addunyaa tanarraa lubbuutii jetanattuu hin amanu. Maaliif lubbuutii tanaa yoo inni narrafe akka gartee nama du'ee lubbuun namaa halkan gisee rafan hirriminu du'a. Obboleessa du'aati. Obboleessa du'aati. Lubbuutii arshii gartee gaddeessaniifu an lubbuutii tanattuu gocciisee nama rabbi tokko jetti ni faana. Eega rabbitti amante dhageeffadhu. Jireenya siif ijaarsa keeti akkaataa siif ijaarsi kee irra walitti dhuftan har'a alhamdulillahi rabbil alamin inni abbaa bilaalii abbaa bariituuti mataa namaatu isin jidduu jira. Har'a ilmi namaa kun akka fadhetti yoo addaan isin oofa dhiibaa ooles wanni ilmi namaa fiduu danda'u tokko hin jirtu.
turti malee hayni haqa hayni numa gala si galee arrantan Abrahaam akkana goon akkas goon akkana goona jaanii sibira deddeebanii hoggaa isaaf dhaadatan maal jechuudha. La ana kana goonaas abba fadhee dhaadate. Akkam jechuudha. Dhiirti mana isaa dhaadatu la dhiirti dhagee faraan keenya an jaarsa kiyya yoo inni akkaan fadhatees yoo inni hamtuu tees yoo inni hamaa tees yoo addaan deemnes annama Ibraahimin addaan deemne jee jecha tokko jaarsaan jiru miti. Laakiin kana bira taa'ee isaa dhaadatu kana bira taa'ee arrabsu mana isaa leeshiftuu jaarsa keessa bira taa'ee dhaadatanii nillee nama jaanamni tamam. An fiidiyoo kiyya hunda keessatti la fiidiyoo kiyya hunda keessa laala yoo addaan baanes dhiira inni jaarsa kiyya kan halkan takka wajjin bula dhiisi. Ilmuma dhiiraa guutuu raa'u dhiirti abbaa kiyya obboleessa kiyya jaarsa kiyya dhiirti waan meeqa taati. Yaa boomee na dhageessa. Na dhageessa. Laakiin isaa dura nama arrabsee hiriyaan isaatis gaafii isaa deebisuu. Abadan inni waan fadhaa jiru arraan nama isoo inni mana isaa jirre mana isaa dhufanii nuti akkas jaanii boorota na bara abbummaan mataa gara irratti ol jeetaa mana buleetti dhaqee arraba akkana godhu jira. Abrahaam moo. Jecha inni diinee fi birraan jiru dhageenye. Abrahaam moo. Isaan tuttuqee moo. Video sana garate video inni kale gadis araba kana dikela inni waan fadhi hojjees ini si gaafa inni sila ichi gadjiru huddu tam yol baate birraa fi diine sanuutti dubbachuun turre arre inni dubnaani ol baate la isummaan sanu kararran jirtu ifi yoo if sirreessuudha tamam maalin godha akkasiin godha akkanaan godha isinis waan takka si godhuu hin dandeessu dhufteetis mana kee warri irra dhaabbachuu hin dandeessu laakiin ammoo sibira dhufanii nuti Abrahaam akkas si hojii goon Abrahaam akkana goon Abrahaam akkas goone jechuun hundinuu tultulleedha kajibduun deddeemtu hundinuu abba fadheen godhi faraan keenya an goojjooti yenagee jiraachuun nama godhu jiru kanaas an deemeen barbaadannee mana dhufu jiran dhageeffadhu iftu teenya ammallee an sumaaniin jaa arrallee barullee Abrahaam mirga isaa ni deebi'a ni deebi'a mana kana ni deebi'a ni deebi'a. Faraan ati deeze akkas taana. Dhageeffadhu inshallah numaan deebisa akka rabbi wajjin. Tamam maali jechuun namni kun dubbii namaa yoo seenan dandeen seenaniituma fitu bultii namaa keessa seenanii wanni inni irra deebisan namni haqaa dubbatanii haqaan nama qubsaa dhugaan nama qubsaa waan kana godhe rakkadheetiin godhe yookaan jaaladheetiin godhe waa lamoonni irraa barbaada. Ati amma alaa kulleen dhugaa yoo harkatte dhugaa irratti ni fayyadamoo fayyada. Dhugaa irratti hin fayya. Dhugaa irratti ni fayyadamoo. Yookaan hin goone. Hin goone illee saddaqaan hin goone illee Oromoo wallahi gurra kana jedhan ayyaatu. Laakiin godhe waan godheef san himuudha. Yaa iftuu teenya dhageeffadhu. Amma erga sama duniyaa jiru hin seenaa inni seenaa. Bar dhufee barbari. Bichii waan sana eessa kaayee dhufe inni. Cootamme. Intala sana eessa kaayee. Intala tambise intaltummaa. Tagaafii dhukkuba sammuu na ta'u jirtu bichii sana eessa kaayee dhufe inni. Intala birraa fi mucaan intalaan deemu jira maaliin deemu jira. Aboo dhageeffadhu waan kitaaba birraa kana sumanna irraa cufime. Arrallee borullee kitaaba birraa cufa. Birraan agartee miti yeroo takka si biratti argame yeroo takka achitti argame yeroo takka achitti argame. Birraan dhageeffadhu fi tartiiba hin qabu. Bakka fadhe deemu dantaasaati nan dakhalle laakiin birraan obboleessa rabbii karabbiin gubbaanaa kan obboleessa kee karabbii yoo ta'ellee dhageeffadhu kitaaba isaa dhiisi kitaaba mataa keetti qabadhu. Arra kale birra walitti isin hin finne rabbii walitti isin fiti siif Abrahaam rabbii walitti deeban eega akkas taateefu ammallee rabbumaaf jecha namaa dhiisi tarabbii irraa qabadhu deema haayinni haqammoo faraan kan dhagee ni deebista Ibrahim ni deebisa biiznillah yoo si deebi'ee ni deebista yaani ni deebisa kun sin jeemush jaalarra ilmaan isaa yoo jaalate mana isaa yoo qabate anumaa irraa gabbaa hin baatotis Sanditti yoo inni immoo waan nama keessa yookaan na filatee yookaan ilmaan isaa filatee annaa wajjin jiraatu ilmaan inni jiraatu. Dhageessi fi ilmaan jaartii Ibrahim itti an jaartii warra isaaniitti dubbii hatan irraa gabaabsa. Dhageeffadhu dubbiin isaa arrallee barus isa hatticha warri isaanii fuudhuu isaan dhageenye arraas barus an jaartii warraati jaartii Ibrahim itti. Amma bar jaartiin teenyaa baraati teenyaa bara dhageeffadhu isaniin dandiya. Ani amma isaaniin danda'e waan fadhii taatee yoo deebiste ilmaan isaati ilmaan jaalachuu dura si jaalateetuma ilmaan sanit deebi'a. Si argateetuma ilmaan isaa keessa deebi'a. Arrallee borullee laalu dhageeffadhu iftu waan takka qofanaaf hubadhu waan takka qofanaaf fudhadhu yoo dura si arkate ilmaan sana arkata. Arraas borus ta'e. Dhagee waan takkaan sitti hima. Jaarsi kun sibira taa'ee maasii godha. تمام حال مكانها أنا خين ستة جد خلاص حالك أنا ديمي وجتي مي
yoo dhiiftee mush ammas guyyoo dhiisanoo jiru kana namni tokko hammeenya fudhata. Awwaaniin keessa qayyee beekuufi waa'in abdiif irraa qabuufi yoo dhiisanoo jira yoo irraa deemes maaliin irraa deeme. Murtiin isa gaggeessee san eegii inni dagatee daka kana fuudhee jiraate haa jiraatu. Abadan. Haa jiraatu. Allaakiin amata dhibbata akka akkaan jiraadhu abdiin irraa qaba. Maaliif? Alhamdulillah rabbil aalamiin. Khalaas khani khaara dhiisee qotee. Laakiin jarjaree na hiika taanaan ma'a salaama yoo na hiikuu baate an akkuma nama jaartii namaatti amata dhibbata akka. Arrallee borullee. Nama dhiiratti ayyadmuu miti. Arrallee borullee dhageeffadhu mataan bulii dhageessa. Inni amma shakkii inni keessa jiru. Amma sammuun isaa yaaddu birraa faaraa inni shakku jira bara inni akka isaa ammati iddoo kanatti dhageenya akka inni jegaafattu isaanummaan akka ummatti xiqqishuma nasbuma isaanii tana gammadanii murtaa ta'anii mana abbaan manaan jirre dhufanii ta'anii kun akkasila ati mee dhageettee mi sinii dhuma jaabiraa biyoo feete gandajee gandummaa raachin qabu akkuma dimmee isaan hin jette kana akkanuma kun olaa oromoo tunan dhabu oromoon wal dura waan ta'an waliin hin jiru waluma duuba waliin jiru ammallee dhageeffadhu iftu kitaaba jireenya bultii keetii Abrahaamii fi si walii beek birraas diinees maaltu isaan galchee jireenya kana manni mana keessanii si biraa walii ganda akkas taanaan dhagee wanta akkasitti hima tamaam faaxeen samma dura gosummaa na dhalatte wanni gas jaamata kan jedhu angandummaa fi gosummaa hin beeku angandummaa fi nama gandummaa fi gosummaa deemu akkasitti gaddeebisee isaan garsiisan iftu na dhageeffadhu gandummaa miti anis oromummaa irraa hin si dhufe dhageeffadhu manni akkuma ati dhuftee taa'u jirtu kan akkuma sirraa bane ana faraan keenya narraa baneette faraan sirraa bane seeni taa'e siin jee mee kotoo rafi yoo tokko tokko hojii maratte kaamera irratti dura gattaa'e iftuu teenya rakkinuma keessan kana dhageeffadhu rakkinuma jiru kana hordoftoonni keenyaa isaa harkanii haa baranii rakkinni kun rakkinuma fidaa deema rakkinni kun akka baadhilachaa hin deemne rakkina kana asumatti finnaadha wanni sinna rakkina kana takkaa chaanal keessatti mul'anne dhageessiifin arraan tana mul'ate arraan afaareya arraa fi guyyaa viidiyoo jennaa san arraan taa'e gosoonni illee salaam taa'u yaani hin qabu waan gurbaasaniif na wajjin jiru viidiyoo keessa hin feene dhagaa isiniif himaa daawwattootaa fi kabajamtoota fara ana gudiin anna jirtuu fi rakkinni anna jiru viidiyoo kiyya kanuma dhuftanii faraan dubbii tana nuti kasacha kotee dhufee viidiyoo isinii mari jalqaba raayilaan qatu muraatti iftuutuuf jira seen alaala qobboof jira seen alaala waan inni jalqaba raayilaa xumuraatti hojjete waan hunda kabajamtoota kiyya gaa waan jira hunda ni dhageessaniis ni agartaniis an arrallee borullee jidduudhaa hafuuf hin ta'u maaliif inshaallahu taala hanqa rabbiin dubbii isaanii tan nagee godhee agartee mi Abrahaamii fi Iftuu walitti deebi'anitti hin hafu maaliif hin hafne arraan tana gaa jettee namaatiif akkanatti isaan kun wal seenanii harkaa wal qaban akkasumatti gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya inshaallahu taala du'aa nu godha azjalatti ani akka tokko Iftuutti yoo viidiyoo tiyya keessa ilaalaa turte gaafa du'aa duniyaa fi maalii keessatti si mufadheen ture dhiifama naaf godhi tamam dhugaa kee amma argeetiin godha dhugaa kee amma si argeetiin jira inshaallahu taala hanqa viidiyoo nagaa qabannee isiniif dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullahi